Ashama arkafune daw attota fi hordoftoota keenya akkam naga keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti siraan qabu ikan daw attota fi hordoftoota keenya iccitii ciccimoo lama isiniif qaba. Inni jalqabaa iccitii biltsiginnaa keessaa ba'e keessayyuu bifa Taayyee Danda'aatiin ba'e. Taayyeen Danda'aa iccitii biltsiginnaa guddaa tokko kan sabni Oromoo barbaadu gannuu baasee jira. Haa galatoomu. Isa isin dhageechisa. Qabatamaan jechuudha. Inni biraa Wayyaaneen irra deebitee Maqaleetti galtee jirti. Ammas Wayyaaneen cabxes jechuu abaan nuyi malee guutumaan guututti Maqaleetti deebitee jirti. Sababni isin Maqaleetti deebisteef xalayaa UN itti barreessiteen boodatti waraanni isii guutumaan guututti naannolee biraa keessaa gama Tigraayitti akka deebi'uuf murteessanii jiranii jechuudha. Kana jechuun Abiyyiif karaan haala ajaa'ibsiisaa ta'een bal'atee jira. Tigraay malee naannolee biraatti lolli tokkos hammeenyi tokkos hin jiraatu. Kun waan gaarii. Ani nama lola leellisu lola jaaladhu miti. Nama sirna jibbuudhaan. Maaliif? Lola kana keessatti Abiyyiif Dabratsiyoon osoo hin taane kan dhumu ummata miskiinaa, ummata hiyyeessati. Kanaaf lolli kun dhaabachuudhaaf waan gaarii. Akkasumas nan deeggaras. Karaan ittiin Abiyyi bu'u karaa hedduu waan ta'eef karaa lolaatti ni miti mootummaan tokko kan bu'u. Karaa sochiilee adda addaa dhaabutiin kan mootummaan bu'uu danda'u. Walumaa galatti amma Tigraayitti galtee jirti. Iccitiin mootummaa keessaa bahee miidiyaa hawaasaa kanarra dhufe kaminni. Biltsiginnaan keessayyuu biltsiginnaan Oromiyaa shirrisiin saba kanarratti xaxaa jirtu. Saamichisiin akka kaleessa Wayyaaneen Oromoo irratti raawwatte san raawwachaa jirtu. Eenyu akka hoteela biyya alaatiitti ijaare, eenyu akka walxaxeetiniin gufuu walitti ta'aa jiru gadi bahee jira jechuudha Taayyee Danda'aa bira. Kanaaf walumaan viidiyoo kana hordofaa iccitii kana kan dhageeffannu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana hojii hanga xumuraatti waliin kolfaa waliin taphannaa chaalenjii waliin gochaa dhageeffannaa turtii gaarii. Arra Oromoon sadarkaa abbaa dhabde. Sadarkaa uummanni Oromoo hoggii dheebootee jee namni isaa dubbatu ibsa tokko baasu. Sadarkaa hoggii uummanni Oromoo du'ee namni tokko du'ee jiru. Taayyee Danda'aa ba'e. Ka abbaa gadaa ajjeese bar amma qaaniin beekaa bar. Hin dubbatin naan janiitiin use malee. Eenyu ka abbaa gadaa mootummaa keessaa ajjeese bar mootummaa Oromiyaati ta'a abbaa gadaa ajjeeftee bar. Kunoo laalaa dhugaa jiru. Siif baddi si fakkaate. Siif baddi si fakkaate. Shanee ajjeese. Annoo. Kijiba walitti naasu. Shaneen ajjeefte hin jirtu jechuudha. Abbaa gadaa to'annaa jala oolee eega abbaa gadaa to'annaa jala oole booda namni ajjeese mootummaa Oromiyaa keessa jira jechuudha. Laal amma iccitiin gurguddaan Taayyee Danda'aa keessayyuu tiimii Taayyee Danda'aa irraas ba'aa jiru rakkoo biltsiginnaa keessatti uumame shira jarri Oromoo irratti xaxaa turte bifa ifatti saaxilan. Sababni isaa maaliif biltsiginnaan Taayyeetii fi biltsiginnaan mootummaa naannoo Oromiyaa garmalee waan wal qabanii jiraniif iccitii gurguddaa baasan. Iccitiin isaan baasan abbaa gadaa eenyu akka ajjeese abbaa gadaa biltsiginnaan ajjeesu sabni Oromoo kun rakkoo keessa jiraachuu mootummaan kun mootummaa eenyu sirna kam ijaaruuf akka deemu iccitii guddaa baasee jira jechuudha mucaan kun. Kana kan baase mootu Taayyee Danda'aatitu isa erge ofii isaatii waan dubbachuu hin dandeenyeef sababni isaa Taayyeen Danda'aa warroota alaa simatan hunda isaatu harka ofiitii qaba ammas kunis harka isaa waan jiruuf kaabbuttaa akka ajaa'ibaatti iccitii guddaa baasee ammas walumaan hordofna waan inni jedhu. Ana kalikki sitti himu jiru. Ana kaabbutaati. Kalikki sitti himu jiru. Dhugaadha. No akkanaan wajji deemuun hin danda'amtu. Biyya bara abbaa Isaayee Sifaat Naggaa abbaa Isaayeetiin jaami Sifaat Naggaatii fi Wayyaanonni akka Ibraahim Balaayifaan ka gartee Oromoo duguggachuu ture. Ka Afrikaa guutuu fixuu ture. Keessatti qabamanii seera dhiyaatanii abbaa gadaa eega to'annaa jala oole deeggara badhaadhinaa ta'uu osoo beeytanii nama ajjeesee jira bar. Shaneen ajjeefte hin jirtu abbaa gadaa. Kanarratti abadan ansheekaa butaa wanni kana jaamu hin jirtu yaa hatticha. Shaneen ajjeefte hin jirtu. Amma kaleessa hoggii isaan OBN gubbaa uummatarra baacan. Hattoota dhabamsiisuuf yaanu. Kira sassaabdota dhabamsiisuuf yaanu. Hattuu dhabamsiisa.
yaa hattu hattu dhabamsiisa mee hattu dhabamsiisa naa himi hattu dhabamsiisa siit dhabamuutaa sigale siit dhabamuutaa hattu dhabamsiiftu hin jirtu jechuudha ummatarra baacuun dhiiga ummataatiin ichi dhuftanii suufa uffattanii farshoo fi cooma jalaa kaatanii ummatarra baacuun abadan hin danda'amtu jechuudha ummata keenyarra baacuun ummata oromorra baacuun hin danda'amtu jechuudha yaa hattoota nuti bar bakka rakkinni jiru beeyna bar mootummaan federaalaatis dhagayi waan namni jiru waajjira pirezidaantii fi waajjira paartii keessa jira rakkoon itti gar rakkoon takkalleen hin jirtu godina keessa rakkoon hin jirtu aanaa keessa rakkoon hin jirtu buqqisi hanga san sigale dheengadda wanni sirraa callifneef dheengadda hoggii inni kolkolee wali qabu shimallis wanni callifneef sigale rakkoo wayyaaneen ilkee qabdi diina guddaa nutti as deemu kana guddicha nu ciruu deemu kana guddicha nu qabachuu deemu kana guddicha biyya nurraa balleessuu deemu kana abadan kana duran dhaabbannu kana wal duran dhaabbannu sigale kana duran dhaabbannu haajollee haatattaanii hattu taanillee haatattaanii turrakkoo keeysooti osoo beeytan ta'e chiftan jechuudha jenneeti cal jennee bira kunnee jechuudha amma wayyaanee san barbadeessinee jirraa jechuudha wayyaanummaan sunuu kan mataa ol qabattee nu dhufteef wayyaanummaan sunuu kan mataa baafattee nu dhufteef rakkoo oromiyaa keessa jiru oromiyaa yoo qabanne oromiyaa yoo akka qacamif jala goone hattoota kana if jala jaarre oromiyaa yoo qabanne kaanni caccabsine jette abdii tanaan dhuftee bar wayyaaneen sigale abdii tanaan dhuftee bar wayyaaneen arra bar mootummaan oromiyaadhaa bar mootummaa badhaadhinaatii miti bar mootummaa girrisaatii fi mootummaa shaneetii bar jiru dhugaadha mootummaa girrisaa fi mootummaa shaneeti oromiyaan mootummaa bar badhaadhinni mootummaan qabu jechuu dandeessa qabu eessa jira akkanumaan taa'asuun beekamaadha bar kun xiqqoo gaafa dura filmaannee eegalurraa dubbadheetiin yeroo barbaachisaa miti jee cufnee bira kunnee jechuudha amma garuu walitti hin dhiifnu jechuudha eenyukka tiraantiramma ummataan sobu jirtan kana eenyukka sheeriidhaan galchu jiru nuti ni beeynaa bar ummanni wayinurra daldaladhaa isiniin jee nuuf daldala jee malee wayinurra daldaladhaa isiniin jee qabsoo ummataa irraanfattanii akkamitti laala sitti icitii cimaa inni baasetti jiru icitii cimaan inni baase maal inni daldala adda addaa wantoota adda addaa kan dhuunfaa isaanii godhatanii hawaasa akka nama tajaajilu daldalataa jiranii jechuudha fakkeenya tiraaktarii Shaashamannetti galfame sun daldala nama dhuunfatu daldalataa jira ofii isaatii mana Ameerikaatti hoteela Ameerikaatti ijaarachaa miskiina keenya daldalaa jira jechuudha kan ammoo icitii kana inni kan nu baasuu danda'eef jaalatee miti waan keessaa dhiibamaniif waan achi keessatti olii galtee dhabaniif icitii kana nuuf fidaa jira gannutti yaa saboo dhayxanii dhiiga ummataatiin ichi dhaquu irraanfattanii dhiiga hiyyeessaatiin ichi dhaquu irraanfattanii oromoon boo'u jirtii mi'aarra oromoon boo'u jirtii mi'aarra boo'a jirte akkana wajjiyaana abadan hin ta'u kun wajjumayyaanuu jechuudha never hattu never give up hay maal mararaadhaan wayyaanee wajji dalaga jenneef sababa hattu warra mootummaan mindaatti baasuutu bar wayyaanee informeeshina kennuu ture tikeeta muratee biyyaa ba'uu ture bar abiyyiitu paasapoora irraa guure malee hattoota zinaa kana akkas abbo qoqoy bakka kanatti amma dura dubbadhee ture na arrabsaa turtan bilsigina abiyyi masaratti yaamee warra ijoo warra alarraa mallaqa ofiitti dhangalaasee gale paaspoortii harkaa guuree gara deemtu dhabdee jibbaata falmachaa jirti gaafa isiniin jedhu soba jechaa turtan har'a dhugaa jiru waan hiriyaa isaa irra ga'e
waan paartii isaarra ka'e gadi himaa jira kulo paaspoortii tokkochi isaan qabu namni mattaawaqa Itoophiyaa keessatti hin deemu malee paaspoortii tokko qabu Abiyyi masaratti guuree walitti qabee irra taa'aa jira gadi yaase abboo kaabuttaa kiyyala Paasaboora irraa guurame malee warra asitti bar duru hoteela jaarratee jira bar kaani jedhe doolle kulo sigale warra duru shaneedhaaf nuti aabaa wajji wal dhabuun barbaannu jee informeeshiina abbichuu jalaa kennuu turee jira bara haga ammaan gorra hattu dhabamsiifna nuun jaa OBN rabbee hattoonni warri harka dhiigaa hattuudha isinu sigale ummata rabbaa cumaa jaalattan hojii keessan egaa hojii bilisiqinnaati hay baguma sitti mul'ate kunum isiniif haftin seen isini qophaawaa jira dhiirti dhiira waan isin ajaa'ibu icitii kana kan baasuun kan barbaachiseef naatoo ummataatiif osoo hin taane kabajaa ummataatiif osoo hin taane rakkoo achi keessi jiru kana furuuf osoo hin taane waan ofii isaaniitii wal qabanii jiraniif wal danqanii waan jiraniif dhiibbaa walirratti gochaa jiran tiimiin taayyee adda tiimiin shimallis adda sababa kanaa tiimiin taayyee rakkoo keessoo jiru gadi yaasaa jira jechuudha tiimii shimallisii fi bilisiqinnaa biyyi kana irratti ilmi ammaxalii isini qophaawaa jira yaa fincooytu hattu isini beera keessanuu ajajuu hin dandeenye kana dhiisi wayyaanee addunyaa kana goote sanuu Abiyyi Ahmad xiletti isii naqe isinitti isiniif haftin seen eenyu hebbeena eenyu kabbaa gadaa ajjeese beena abbaa gadaa karrayyuu eenyu karashane beena bilisiqinnaa dhaka mootummaa naannoo Oromiyaatti beekama shaneen rashan tenjiru shaneen rashan ana de gara badadina hundi keenyayyuu information san isini lanna shaneen rashan tenjiru eega inni to'annaa jala oolee qaban booda rashananii jechuudha haqa jiru karashane mootummaa naannoo Oromiyaatti kijibdu yaas gadi hafi ammallee kanaadha waan baay'ee tofe wanni isin kana gootaniif akka Oromoon mootummaa rakkaatuuf isin beeynaa bar shanee wajji dalagu jirtan akka mootummaan akka wayyaanee wajji wayyaanee as deemu jirtu tan wayyaanee dhufaa jirtu tanaa wajji akka Oromoon dhaabbattu Oromoo gowwa seetanii ummanni Oromoo ismaartii waan isin Abiyyi irra dalagu jirtan takka beekaa bar waan isin waajjirri pirezidaantiitii fi waajjirri badhaadhina paartii badhaadhina Abiyyi irra dalagu jirtan waajjira lamaan tokkichi san keessa qofa rakkoon jirti anaa isinii uummata Oromoo waajjira pirezidaantiitii fi waajjira paartii badhaadhinaa keessa bakki rakkoon jirtu bakka takkitti san buqqifnaan Oromiyaan laal jannata gana walaa hidhamee ni baha walaa hagartee baqate ni deebi'a dubbiin Oromoodhaa laal daa'imaa fi dhadhaan siin jedhe Abiyyi jiraate dubbiin Oromiyaa dhadhaa fi damma taatu hin jirtu ati rakkoo tana rakkoo keessan furachuuf waan nutti himteef galatu nu feetee nu jaalattee osoo hin taane rakkoo keessoo keessanitti uumameef jecha dhugaa jirtu waan gannu baasteef galatu ammootu icitiin keessan akkuma atamma nutti himte kana gama keessatti guyyaarraa dhugaa nama keenya nurraa amanuu didi malee akkuma atamma natti himaa jirtu miidiyaa irratti himaa jirtu kana gama jalaatiin bilisiqinnaa keessa ta'anii aboo rakkoo akkanaatu jira akkana nuun jedhaman dirqama kanaatu nutti kennamee baataa jirra malee jaalannee miti nuun jechaa jiran kana baga nuuf baaste jabaadhu ammallee waluma nyaa